سربا سيافيري يادنو دراسي كاسي سربا كان فاول لقي فتشابا أما تصدق مالي برئيس توري ويتا بوكا برئيس توري فوتولتي يا في تسعة جوني سينا دبر سنة في جا إني بدي بيعرتي وانو لقيه متوري في خرهان لو كنت جميع صدمي أولين برئيس بوكا كاديرو تكون ناخن واي جالنا خرتي برئيسا نموني كزين في برد بسيطة وانا لا تكتكافي وانا يخان أكنا ولا ليسان ينفع وانا ندقيمو في وانا نجو فلوسان أقرتي مين نا ولا ليسان من برئيسا جنا بوكا ساني أما أتيس إيقا ديمتي اتشو وان سدقيمي في نورا فقاتشو خيطلا وان سدقيمي برئيسيتي قلتي جزء رفتنا في الدين رفتان جينا قافا متشان ليس رفو دي مسان مالي انت الأمن لأني ويدا وانتو دا عمدا برسيسان إنين دبسي جرامي وانين برسي دلسان خينين دا برسيسان إذا قرتي قلتشك عما فيديو ولا قرو ملا وان تلاقي مسان أمو أكا خياتي في خيسا برسي في دجيدي مالي في دي رفانا جنا بوكا سن في دي غطون جي وقا ميغا تايج وقا شانتاي وقا شانتاي دي بي ندفني خرابيجا أصوني دفا جنة قجروا كاملة قياتا كوان جروت يدنا باللي سادقين معلمي قيا لما كمنا تربان خيسا إسان قيا سبتي قيا بقرنا إسان قيا بقرنا إسا أنيس قيا جمعة تايدو خبجا ستي قيا خيا خانا خيسا قيان جمعة خيا نا خبجا ميتي قيا سبتي إسا نا خبجون دنديني إني مالي جزين جون نماتي توبيا في خبجو في وجين فود وديمنا كنا بوداس دبسا نانجي أوكي بودا نانجيمي أنا كسمتين بقى وان هند فرفر قريت هاي سيجو جرا ورينا منين بيسان فاميلي ساني جرا نيجرا في قاد في أمجان أنا بقى فاجئت انت الفريت هاي ونيش جرا إساو جينا سوو في يتشورا ويان كن قيا خيسا وانته سو رفيتي وانا همو فريق الديبي ما نف ديبي تايا جزين جون نا ديسي جزي قدي بياري وانت يصير هجرتك وقت أبدين سهاو جين لا لقى سبت مثلا ولد بسنين سنجي سبت ولد بستان قويا لدى اني خايساتو دلبتا سرقيساتو akka fuudhee waan takka wanni sitti men jiru guyya sanbata waliin sirritti ka haasoitan nattinte dilbata humaa takkaaw fuudhuudhaaf yaada fuudhuu san dura wanni sii kaase wanni takka jiru kan inni na kaasuu dhiisi jechuun nama fuudhuu deemu amaloota inni si jijjiirame si garsiisu jira dhugaa so silaan amaloota san yoon irratti agartee xiqqollee ta'uu نيم بينا نسي قال سي متجرا زعابودا فينا دبس وجهها سوينا نمو صدر كاسني والكو قبدو بوروني خايسا ولا شو ديما متان خين فدت والفاتح كنت تقول كده أكون قلدي مديم أتكلم الجراج باتي جالسة هي فود جتي أيام تانا نجار خمي جالسة هي أكمل تفود أيام ما جتو إتون غافيغا إتون وان كوبان قبل وان تفارس وان دلت كان غافد ديو أكم ما جتو خير أكو بقى بداري سجياس أنو فايت تتابع جبت عمتي منام متانا ركوبه
amma takkaaf hin dhukkubsadhe. Guyyaa san galee filannaan ani filadhe maal beekta? Anduun qaba. Lakka obboleettiin tiyyatuun giseenan dhufee dhageessee jaaniin na hordofu jirti ani hin beekne. Dukkaanarraa barakiinaa bitadheeti. Ijoollee tiyyaa fi obboleettii tiyya ulaatti cufee giseen gabbee mana xiqqaa seenee ani takkarraa obboleettiin tiyya nan dhufte. Har'a nama bakka tana jiru miti. Jaalatiyya kaduraatii abbaa ijoollee tiyyaatii hedduun jaaladha. Maal siin jaaree san booda amma guyyaan irra dawwalee wanni namni jiru dhugaadhaa maaltu maal ta'ee giseen jiran waanuma takka naan jee waan sana hangeela ammaa gaafiin deebisaa naaf hin qabne mataa hiyya kheerti yoomaa godhuu hin danda'u naan jee akkam dhugaan fuute fuudheetin jira atis jaartiitiyya hangaan ilaa du'utti illee atis hin dhiisu naan jee siis ijoollee tiyyaas kana jechuun fuudhee jechuun si jibbuu jechuu miti. Fudhachuun dadhabee sii galee. Kanaatu sitti hammeessee jechuu yaada isaa. Waa hedduu bakka yeroo hedduun eegee amma laakiin amma gaafii hedduu ijoolleen tiyya amma na gaafatti. Abbaan kiyya maaliif hin dhufnee? Abbaan kiyya maaliif hin dhufnee? Abbaan kiyya bakka taa'anii ijoolleen lachuun gaafa duraanii nuti ijoollee amma meenuu himii waan jiru faanaan jaan maaliin himaaf? Atu waan tokko hin beekne. Anuu hin beekne isaaniif maaliin himaaf? Garuu amma akkasitti fuudhee bilbilaan garuu hin danda'u ana akkas akkasii siin jaa daa'imman isaa hoo. Ijoollee ni dubbisaa. Anillee gisee takka takka na dubbisaa. Yeroo dheeraa duraan wajjaasoo turre walakkatti baqqaa. Eega fuudhellee inninis dirqama jaartummaa yookaan ammoo bultii waan guutuu qabu jiraame amma gisee gabba'u manaa hin bee amma si dubbisaa mana jiratti bakka wantoota jechuun sitti ulfaatee jechuudha akka duraanii sanitti waliin argitan. Ani immoo zaazaattiin isa dubbisuu bareeme lolullee inni dawwala bakka sagalee isaatiin dhaga'uu fedha gisee hedduu. Amma wanni dhaamuufi fedhu. Ijoolleen tiyya hedduu itti dhagayamu jira. Iiddi gisee dhuftee. Gaafa ayyaana. Soomanni gisee dhufee. Ijoollee walaajii gisee jaaniin agartee. Gisee hedduu ana bichaatu argama. Abbaa biratti hin agarre. Ijoolleen gisee wal lollisa abbaan qabdanii nuun jaanii jetteeti ijoolleen gisee hedduu na himti. Yoo danda'e agarteeme. Buukaan ani barreessee ofii ture sana. Naaf fidee ijoollee tiyya dhufee yoo laale. Jechuun ana biratti qooda guddaa qaba. Dhufee ijoollee isaa laalee yoo dhugatti agartee jaalaltiin teenya sun ta dhugaa taatee dhugaan ijoollummaa wal jaalannee rakkoo tana keessaa baanaa jee ani isa osoo hin jaaladhu sagandiif osoo hin dhabuun feeneef biraa biyya namaatti akka deemu hayyame. Inninis qoodaan ani obsee dabarsee isaa hanne san har'a ijoollee tiyyaaf naa hannu qabaaf. Dhufee ilaaluu qaba. Yoo danda'e bilis. Amma inninis fuudhee jira waggaa 13 tahee jira akka miree jireenya mataa keetii kana booda jiraachuudhaaf. Jiraachuu hin danda'u. Gaafiin tiyya naan deebine hanga gaafiin tiyya naa deebitu nama biraatti hojii jiraachuu hin dandeenye. Bultii ijaaree jiraachuu murteessinees hin yaallees hin danda'u yeroof. Garuu gaafii inni dhufee ijoollee isaa ilaalee booda ni yaala.
abshir gaa fi tasgabbaa'uudha qabda daa'imman keetii fi jiraachuu qabda waan ta'eef jecha hanga asii dhufuu keetiif immoo galata guddaadha qabda. Gamdii galatuma isinillee Hundaafuu hara dirreedha waa miira kana keessaa bahite nagayaan nu galii siin ja'a. gamdii galatuma. Daawwattoota keenya qophii yeroo jaalalaa